onneen koos jaalattee jirti. Onneen koos jaalattee jirti. Nama ta'e wajjin kufuudhaaf karaa buutee jirti. Nama ta'e simachuudhaaf fuula ishee saaqxee jirti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa keessanii fayyaadha hordoftoonni amantaa Islaamaa baga ayyaana Eid al-Fitr barakanatiin isin ga'e isiniin jedha. Viidiyoo isiniin hojjanne gidduu kana keessa jechuudha. Warroota amantaa Kiristiyaanaas nagaan isiniin haa ga'uun jedha. Ayyaana sooma hiikaa yookaan Faasikaatiin nagaan isiniin haa ga'uun isiniin jedha. Viidiyoo gadi hin dhiisne gidduu kana keessa xiqqoo naaf mijannee yaadota lamatu sammuu koo keessa deddeebi'a. Isa isiniif hin kaasa gara boodarraatti maal akka ta'e jechuudha. Garuu viidiyoon kiyya yeroodhaa yerootti jechuudha xiqqoo na jalaa gadi bu'aa jira. Viidiyoon isaa jechuudha. Adaraa keessan comment, like, share, subscribe naa gochuun dagatiinaadha. Oromotiyya like simmaleen qabnu nama biraa nama nu jajjabeessu nama nu dhaabu nama utubee nu dhaabu hin qabnu jechuudha. Adaraa keessan like video tiyya tana share godhaa nama biraa naa gahaa. Dura baay'ee deemee ture abdii gaariitu ture maal ammas abdiin kun normaalii garuu akka jalqabaarraa hedduutu akka gadi bu'ee jira jechuudha. Amma ijoollee duraan wajjinis hojjechaa jiru sababa wal dhabdeedhaan kan ka'e jechuudha. Yaa waan jiru sin detail beektanii irra deebi'een dubbadhu jechuudha. Egaa kanaaf adaraa keessan comment share copy link godhaati. Akkasuma immoo subscribe naa godhaa. Naa guddisaadhaan isiniin jedha. Amma 20 galuufiin deema. Jabaadha nagargaaraati duras abdii makeessaniin waan kana kaniinaan banuu danda'e jechuudha. Ofii kiyyaa fi ani wabii yoo guddate akkaawuntii 3-4 banii subscribe gochuu danda'a. Silaatii YouTube'n kan ko subscribe 5 qaba jechuudha. Otoo ani waan san gochuudha danda'e jechuudha. Egaa kanumaan isinitti dhaamadha natti jabaadha isiniin jedha. Deebi'ee dhufeen jira. Waanin an keessa darbe jaalala kanaan wal qabate especially jaalala ayyaantuudhaan yookaan jaalala ayyuudhaan wal qabate waanin an arge waanin ani dabarse sirriitti beektu jechuudha. Hojiiwwan kana keessa waanin an isinii dhiyeessaa ture kana keessaati viidiyoon an hojjechaa ture kana keessaati tokko viidiyoon sobaan jiru namni gara sobaatti fudhatu jedheen dubbachaa ture kana duras har'aas kan man irra deebi'aa jechuudha. Jaalalli kiyyaaf kan ayyuudha jechuudha. Jaalala yeroon hin daangeessine jaalala sakandii tokko irraa duubatti jechuudha hin dandeenye ture yeroo isaatti amma darbeera irra deebi'u. Ammatti wantiin an dubbachuudhaan dhufe garuu onnee koo kan silaatii daandii wayii irra buutee kan daandii jaalalaa wayii irra buutee deemaa turte kan nama wayiitiif jilbiinfattee fala dhabdee furmaata dhabdee rakkachaa turte dhiigaa dhama'aa caccabaa turte sana onnee koo ishee wareegamuudhaaf of qopheessite sana onnee koo ishee faajjii jaalalaa nama isin beektanii sana ifirratti dhaabdee bilisummaa of dhorgitee jaalala nama tokkootiif gabra taatee jiraachaa turte sun onneen koo isheen wareegaaf of qopheessitee halkanii fi guyyaa nama tokkoof dhaamotaa dhimbisaa roobaa turte sun onneen koo isheen nama tokkoof boohaa turte sun nama tokkoof halkanii guyyaa otoo jennee otoo walirraan kunne imimmaan dhangalaasaa turte sun har'a qophooftee jirti. Maaliif jaalachuudhaaf jechuudha. Seenaa dhugaa akka ol isinitti. Ergan an jaalala ayyuudhaa kana eegalee nama na wajji jirutu jira. Nama yeroo kamuu jechuudha. Yeroon an gammadu gammachuu na wajji qoodattu, yeroon ani gaddu gadda na wajjin qoodattu, yeroo kamiyyuu hirriba na duukaa dhabdu jechuudha. Hirriba waan jedhamu isheen fudhanne. Halkan gaafan nami jaalatte ni beekta. Nami jaalatte. Naman jaalanneef completely kijiba ta'uudhaa mala, soba ta'uudhaa mala. Garuummoo namni onneerraa jaallattee hordofaa koodhaaf isa sirriidhaa jechuudhaati. Namni hangaarraa na waliin jirtu jechuudha. Erganan guyyaa jaalladhe jedhee gadi baheeti viidiyoo kan koo namni daawwattu sun jaallataasa sirriidha. Inni jaallate sun namni sirriidhaan jaallate sun jechuudha. Harkan keenya namni sirriin jaallate. Onneen dhuguma jaallatte jechuudha. Onneen dhuguma jaalalaaf jilbiinfatte jechuudha. Onneen dhandhama jaalalaa dhandhamte. Onneen mi'aa jaalalaa argite waan kamuu yandoo jaalalaatiif
wareegama silaatii galma jaalalaa sana keessatti daandii jaalalaa sana keessatti adeemsa jaalalaa sana keessatti isheedhaan mudatan fonqolchitee gufuu kamiifuu otoo hin jilbiinfatiin gara fuulduraatti ni adeemti jechuudha. So namoonni waan sana hunda na wajjin qaxxaamurtanii hanga har'aatti na wajjin jirtanii baga gammaddan congratulations inin jechuu barbaada jechuudha. Tokko dhufeeti kanatti jaallattee faana maaltu na gammachiise kan jedhuun dhibu waan feete jedhi garuu warra sirrii isaan galma jaalalaarra isaan daandii jaalalaarra na wajjin imalaa turtan hunda keessaniif congratulations yoo jedhees badaa wantiin qabu jechuudha. Maaliif kana kaastee naan jechuu dandeessu? Onnee kootu jaalati. Ila onnee koo ishee kaleessa ayyuudhaaf dhama'aa turte, ishee kaleessa ayyuudhaaf bo'aa turte, ishee kaleessa ayyuu arguudhaaf dhama'aa turtetu nama biraaf if kadhime, nama biraaf balbala saaqe, onneen waggaa 7 cufattee turte, mana onaa maatiin irraa baqatee fakkaatee turte, amma nama biraa kadhimte, amma nama biraa simatte, amma hulaa saaqxee simatte. Kootu seeniidhaan nama biraa keessummeessite jechuudha. Onneen kan koo isheen na dararaa turte sun, isheen na dhukkubsaa turte sun, isheen nyaata na dhorkaa turte sun, isheen hirriba na dhorkaa turte sun, isheen boqonnaa na dhowwataa turte sun, isheen hiriyyaa na dhorkatte sun, isheen silaatii sa'aatiin ani itti tarii nama biraatti uf kennuu laata jedhee yaadetti no jettee na fuuldura dhaabattee na mormaa turte sun jaalattee jirti. Ammas garuu qorumsa wa'iitiif muudamtee jirti. Qorumsa wa'iitiif filatamtee jirti. Kabajamtoota hordoftoota WebTube video ko like, copy link, share gochuu hin dagatina. YouTube kiyya subscribe gochuu hin dagatina. Hangan an waan kana hunda keessummeessaa turetti hangan an dhama'aa ture kana hunda isa somebody na barche. Kaameraa koo duuba namni jirtu. Dhukkuba koo duuba namni jirtu. Akkam video kanaa gadi ba'ee hojjedhu namni na gootu namni na duuba dhaabattee na jajjabeessite takkatu jira. Isheen eenyudha? Dhiyootti qaamaan fideen wal isin barsiisa. Waan kam keessattuu jechuudha. Yeroon ani gammadu gammachuu na wajjin qoodachaa, yeroon ani gaddu gadda na wajjin qoodachaa, yeroon ani nama ta'u nama na waliin ta'a, yeroon ani namooma irraa ba'u namooma irraa na waliin bahaa, miirota kan koo silaatii onneen kan koo keessummeessitu kamuu na waliin nama keessummeessaa turtetu gaafii jaalalaa naaf dhiyeesse. Gaafii jaalalaa jechuudha. Si malee jiraachuu hin danda'uun, siifin du'aan, si eegaa tureen, like seenaa ati ayyuu wajjin dabarsite hunda keessattuu dhibee ati ayyuudhaa dhukkubsataa turte san daran ani immoo siif dhukkubsachaan jira, siif dhukkubsataan ture. Namuma wajjin guddadhe jechuudha. Namuma naannootti beekuu jechuudha. Hiriyootuma silaa mana barumsaa jechuudha. Numayyuu xiqqoo umriidhaan nu gadiibu isheen. So nama akkasii gaafii jaalalaa na dhiyaateera. Isheen immoo gidduu kana keessa kennaa naa kennite maal jedhee viidiyoo isinii hojjechaa turees. Ani si waliin jiraa jetti, ani si duubaan jiraa jetti, siin jaaladhaa jetti. Na jaalachuu ishee immoo akkasumaan lafaa kaanii namaan kennani baay'isuu kennaa akkasumaan lafaa kaateen kennitu. Nama sitti toleen kennitu akkasuma waan ta'e qofaaf namaan kennitu. Otoo nama kamiyyuu kennames weel normaalii badaa rakkoon qabu. Garuu kennaa nama kennaniiftu jira akkasumaan nama kennuuf qabaanis. So kanaaf egaa nama akkas na wajjin dhamaa ture, nama akkasiitiin na wajjin dadhabaa ture sanatu gaafii jaalalaa dhiyeessee jechuudha. Si jaaladhaadhaan fuuldura koo dhaabbattee jechuudha. Isheen kennaa naa kennitees immoo gaafii wal fakkaataadha kan isheen naa dhiyeessite jechuudha. Akkam godhu? Kamiin filadhu? Kamitti citu? Kamitti goru? Isin maal na gorsitan? Yeroo kamuu jechuudha ofii kiyyaa like decide gochuun ulfaatee miti normaalii. Numaaltu nu gahee maaliif gara keenya fidda namoonni jedhan hin dhabaman jechuudha. Hin dhabaman I know that. Nan beekaa isa bareecheen jechuudha. Garuu namoonni sirriin isaan wajjin dhaabachaa turtan
isiniin silaatii dadhabbii kiyya like dhibee kiyya na wajjin dhukkubsataa turtanii baruudhaa qabdu sila ta'eef jechuudha. Onneen koos jaalattee jirti. Onneen koos jaalattee jirti. Nama ta'e wajjin kufuudhaaf karaa buutee jirti. Nama ta'e simachuudhaaf fuula ishee saaqxee jirti. Nama ta'e gara jireenya ishee fiduudhaaf harka ol kaastee jirti. Kottu jettee jirti. Harka kennattee jirti. Jilbiinfattee jirti. Miila laaftee jirti. Onneen ko. Akkam godhu. Ishee kennanaa kennite sana jaalladhu moo ishee amma silaatii ana wajjin wareegama guddaa dabarsitee waan hedduu argitee waan hedduu jechuudha. Taatee hedduu na wajjin taatee seenaa addaa wayiin qaba ishee wajjin jechuudha. Seenaa addaa waan isin ajaa'ibu jechuudha. Waan addaan qaba. Viidiyoonis jira. Viidiyoo sanaas fideen isin garsiisa. Hin ilaaltan. Maatiin koos harmeen koo otoo nafne jechuudha. Viidiyoo sana irratti hirmaatanii jiran. Obboleewwan koo isaan bakka garaagaraa jiran hiriyoonni koo jechuudha. Namoonni hedduun irratti hirmaatee jiru. Fideen isin agarsiisa. Maaliif akka wanti sun hojjetamaa tures isin agarsiisa. Kanaaf intala salana wajjin dhamaa turte sana, intala dadhabbiin koo dadhabbii ishee ta'e sana, intala dhibeen koo dhibee ishee ta'e sana, intala waan hedduu na wajjin argaa turte sana, na wajjin dhamaa turte sana, na wajjin bo'aa turte sana, na wajjin kuftee kufaa turte sana, kuftee ka'aa turte sana, intala yeroo hunda na waliin bo'aa turte sana, intala na wajjin gammadaa turte sana, intala daandii jireenya ishee guutumaan guutuutti cinaadhiistee daandii jireenya koorra imalaa turte sana, anaaf jettee waa hedduu ta'aa turte sana, anaaf jettee maatii isheetiin wal dhabaa turte sana, anaaf jettee dhukkubsataa turte sana, anaaf jettee halkanoota ulfaatoo hedduu dabarsaa turte sana, ishee wajjin jaalalaan kufu moo ishee salaatii kennaa akkas ulfaatu jechuudha ofatanaadha. Really qorumsadha kun jechuudha. Intala see daandii dheeraa qaxxaamurtee dhuftee kennaa keessaa hangafa kennaadha. Hangafaan jedhee fudhadhaan bakka hangafa kennaadha naa kennite sana wajjin daandii jireenya koo isaa caarra rabbi daalaatee lammaffaa naa saaqeffate. Wajjin imalumoo intala kana wajjin jaalala kootti maal jettan yaada keessan naaf katabaa viidiyoo tiyyamoo koppiliink sheer gochuu hin dagatinaa kanumaan isin gaafachuuf yeroo dhiyootti waan haaraa hedduutu jira YouTube kiyya Wabii Creation jedhus subscribe naa gochuu hin dagatinaa subscribe 17 qof kan inni qabu jechuudha. Video wana adda achirratti gadhiisuuf hin deemu hojjechaa jira qophaa'an jira. Kanaaf ishee sana subscribe naa gochuu hin dagatinaa isin jedha. Hedduu takkaan isin jaalladha hedduun isin kabaja. Murray jira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.